السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا لميلي أرومو الدنيا رجرتني في بكما رجرتن وأنا ما قدسيسو أرجيتشو دا وبلينتيا المان أرومو الدنيا رجرتني بكوي تجندوي نمني كوني دفه قرالين ندقهو قران ندقهو نما أمو حركك الإيسا وما أبا ماتين رترتيتشو دا homa qocatee bulullee hin qabu nama rakkataadha. Gurraan hin dhagahu garuu namni bira taa'ee akka naa himu maqaa isaaniitii fi eenyu akka ta'anii fi rakkoo isaanillee akkasitti himatan barbaada. Nama kana wajjin waan dandeettaniin inni waan nyaatu hin qabu warri waan nyaatan qabdan waan nyaatanirra ka uffata qabdan uffata keessanirra maalifi nama deemee karaa gubbaallee deemee kadhatuu miti nama ammoo namatti rakkinna isaallee himatuu danda'u miti rabbii isaatti malee ka nam tokko isa hin beekne ka rabbiin malee nam tokko ka isa hin beekne jechuun rabbii tokkocha isa beeka rakkinna isaa namni uffata surree takka qabdu surree takkitti qabdurraa ka fayyaa qabdu sanirraa akka namicha kana nama kana gargaarsa gootan addunyaarraa isin gaafadha maqaa isaanii wajjin nu galanii mee nu himaa itti himaame isinitti kalaaya itti himaa maqaa isaanii nadhagaani maqaa keessan maqaan keessan sagalee itti ol fuudha maqaan keessan eenyu maqaan kiyya Shu'eeb Haaji Siraaj. Shu'eeb Haaji Siraaj ganda kam isin Shankoora Hadaaga. Shankoora Hadaagati maqaan kiyya Shu'eeb Haaji Siraaj Shankoora Hadaagati. Shankoora Hadaagati maatii meeqa qabdan maatii meeqa qabdan jedha maatiin anaa wajjin nama 10 laa ilaaha illallah nama 10 qallabdan lafa miidee meeqa qabdan lafa miidee meeqa qabdan jedhan lafa kutaa buleeyyaniiti shankoo miidee sadi lafa kootichaa tawaan baafne horii hoo meeqa qotiyyoo meeqa qabdan qotiyyoo horii hin qabdaniimi hin jiru qotiyyoo tokkollee hin qaban horii tokkollee hin qaban ijoolleen 10 lafa buleeyyan tukutee malee hin qaban mee isin nu ibsaa mee yaada isaanii rakkoo isaanii nu ibsaa hin dhagaan waan ta'aniif mee nu ibsaa isin rakkoon isaanii isaan ganda akkuma dura kaayametti ganda Shankoora Hadaagaa waan ta'aniif beetasaba nama 10 qabanii lafa wahiin qabanii beetasaba nama 10 qabanii kana biratti wanna takkan qaban rahmata rabbii malee takka waan hin qabne ijoollee marxa isin jirtu jechuu ijoollee ta'an amma waan godhan dhabanii gandatti kennanii gandatti duraa rakkataa waan jiru rakkoo akkanaa keessa jiranii Allah amma kunu gandatti mucaa daa'ima wahii ilaalu gandatti daa'ima ilaaluuf dhufanii achitti rakkoo isaanii agarreen waan qabnuuf humnatee na doollee tanaan rahmata gooneef jirra. Rabbi isinirra haa jaalatu namni kun ammoo abbeeraa kiyya jechuudha. Namni biraallee yoo ka jiraatan taate silaa yaada ka ibsantu jira manguddoolleen aayyamee yaada mee rakkoo isaanii kana maal jettan akka hootiyya jechuu isaan rakkoo isaanii kana Beeka ka jiru isaanii amma masjiidatti wajjin salaannatan kora fayoo dhaqwan. Akkuma inni jedhu kana maal qaba qabaatan rabbi sanuu ijoollee kutee fi lafa sanuu. Eessaa qaba. Hin qaban jechuu. Akkasanii inshaallahu ka abbeeraa ammallee nama kana nama rakkata harka qal'eeyyii ka waa takkan dubbanne ilmaan maatii 10 ka waan nyaatu hin qabne obboleeyyan tiyyaa rakkoo hedduu qabnaa addunyaa irra jirtan rakkoo baay'eetu jira. San keessaa takka garuu namni kun waan nyaatu hin qabu ijoollee isaa gandarra qoode jechuu daa'imman gandarra qoode waan nyaachisu dhabe namni waan nyaattan qabdan ka qalbiin keessan isin laaftu nama kana akka gargaartan isiniin jedha sila ani kallattiidhaan amma mucaa ka harree sanillee namni ergitan gargaartan jirtanii akka anka wanti keessatti ergamuun barbaadu tureeyyu ani maaliifi kallattiin akka abbaa bira ga'u barbaada lakkoo isaa anka wanti qabdanii baankiirraa baafatanii qabanii gaafadhaame abbeera. Lakkoo isaa akkawantii maal qaban mukkuree da'iifaa waa akkawantii ganzaba qabanii homa takkan qaban. Lakkoo isa bilbilaa qabanii. Hin qaban. Bakka lakkoo isa akkawantii keessan irratti haa erganii. haa erganiif akkawantii kiyya irratti haa erganii. Rakkoon qabu. Lakkoo isa akkawantii ka abbeeraan barreessaa kiyyallee hin barreessaa
namni gargaaruu barbaaddan waan dandeettaniin akka nama kana wajjiin dhaabattan Oromoomatti, Arsoomatti, Islaamummatti namni rabbi qalbii laaffisni rabbi sin laaffise addunyaarra namni waan nyaattan qabdan waan nyaatanirra addunyaa kanarratti isin malee homaa hin qabanii namni kun jechuu barbaadetti ويؤثرون على أنفسهم واني ربين أمو ورا كرتو متي كرا غبا ديمي كرتو سونتين كدويس كربي مالي ركن اساهم بينه هاغانو مسنين جرا بليانتيا باي اي غلطو ما فياتا يا سنين جرا